برا جيدي محمدي ربي صل على نور الهدي هو الكون المصطفى محمدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmahan Oromo, ilmahan Muslimah addunyaa gubbarra jirtan hundi keessanuu baga nagaan jiraatanii isiniin jira. Akkamii nagaa fayyaa baga jiraatanii jireenya akkamii maal fakkaatti dalagaan ibaadan aafiyaan qaraatiin diiniin duniyaa wanti hunduu akkam isiniin jedha. Inshaallah isinirraa badee jira dhiifamaa naaf oolchaa. Qaraatii wayii jammarree jirra jechuudha. Qaraatii jammarree jirra. Qaraatii huruufa jechuudha. Quraana sun taane harfi jechuudha. Harfi masalaalee quraanaa eegallee jirra. Darsii sadaffarraa tokkoffarraa hanga sadaffaa eegallee jirra. Egaa darsii sadii seenne dhaabne amma darsii sadiin san itti fufna jechuudha. Darsii sadiirraa viidiyoo darsii lamaa fi tokkoo fi lama gadi isinii dhiisa jira. Amma ka darsii lammaffaa kana gadi isinii dhiisa. Inshaallah isinirraa baduu kiyyaaf dhiifama nuuf oolchaa. Maaliifuu mashquula ta'ee quraana waan qara'uuf quraanumatti goree quraana mashquula ta'ee garma garee qara'uu fi qaraasisuu irraa mashquula ta'ee dhiifama isiniin jecha dalagaa wajjillee akkasumas amma darsii lammataa kana lamaan isinii gadhiisee sadaffaa isinii gadhiisa. Inshaallah gadhuma hordofaa irraa qara'aa subscribe share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Asumaan mee gara darsii sadaffaa itti deemna jechuudha. Inshaallah ayyee darsii sadaffaa asumaan seenna. Kunoo darsii lammaffaan asumarra xumuramtii darsii sadaffaa kana jechuudha. Bismillahirrahmanirrahiim. Isinitti dheeressu viidiyoo jechuudha. Xiqqeessee isinii waraaba maaliifuu akka daddaftanii dhageeffattanii fixxaniitti jechuudha. Inshaallah isinii rabbiitiin darsiin lammaffaan asirratti dhaabbatee jechuudha. Asirratti dhaabbatee darsiin lammaffaan inshaallah namni tokko lama yoo sadii obboleeyyan takka yookiin lama sadii irraa yoo barattee ajrii guddaadha qaba jedheetini inni irraa baradhaa obboleeyyan kiyya laalaa viidiyoon gadhuma. Wallaahi miidiyaa nu fayyadamaa jira malee nu miidiyaatti fayyadamaa hin jirru. Akkasumas waayifii arabaa irruma teennaa garuu itti fayyadamaa hin jirru isuma nu fayyadamaa jira. Yoo daataa guuttattanillee daataa isinitti guuttattan san isa isiniif fayyadame malee isin daataa ittiin fayyadamne. Laakiin yoo kayrii ittiin dalagattan yoo harfii takkittii tan ittiin barattan isintu itti dalagamee isintu itti fayyadame malee inni isinitti fayyadamne jechuudha. Kanaaf asumaan quraanaa qaraanuu dhaamsa kiyyaa quraanaa qaraanuu onlaayinii nutti fayyadamini onlaayiniitti fayyadamne waan boru bu'aa nu buusu waan boru mootu sammuu keenya sajjalannee ilmoo keenya gaafa gallu barsiifannu haa qaraanuu qaraatii keenya inshaallah bakka kayrii haa dhaabbannu waan kayrii haa dalagannu waan kayrii haa dubbannu bakka kayrii haa dhaabbannu isiniin jedha inshaallah dhaamsa kiyyaa. Itti aansu subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoolee hanga dhumaa laaltanii irraa qaraatanii ittiin sirriitti qayyabachuu hin dagatina isiniin jedha. Darsii lammaffaan asirratti xumuree jechuudha. Amma darsiin tun darsii sadaffaadha jechuudha. Darsiin sadaffaan tun baay'een dheerattu asumarraa hanga asiitti jechuudha. Maaliifuu sirriitti kana qayyabannaan jechuudha. Wanti quraana masalaalii ta'e hunduu sii gala jechuudha. Waan kana qayyabannaan jechuudha. Darsii sadaffaa kana harkisuu kana jammarraan wanti kun quraana keessaa eessattuu hin dhabamu jechuudha. Wanni maal jedha quraanni kun maddiidha. Huruufni kun huruufa maddii jedhama. Maddi huruufa maddii quraana keessa yoo qaraatu maddiin yoo si dhufte hin harkifta jechuudha. Hin harkiftaan jechuudha. Quraanan ittiin harkifatta. Maddii tana quraanan ittiin harkifatta jechuudha. Bakkee maddiin tun jirtu bakkee quraanni harkifamuu jechuudha. Yeroo hundaa quraana keessatti amma warri quraana qaraatanillee yoo maddiin tun wanni diimtuun tun yeroo hunda isinitti dhufti. Diimtullee taatee gurraattis taatee garuu wanni akka sarara gacciiftu tun isinitti dhufti jechuudha. Mata gubbarra argitanii wanti tun wanta diimtuu tan isinitti dhufti quraana keessatti isinitti maal jetti alifa maddii jetti. Maddii harkisuudha jechuun harkiftaan. Akkasii inshaallah mee amma garuma isinitti dheeressu gara darsiisitti deemna. Darsii maal jetti? Bismillahirrahmanirrahiim. الدرس السادس
الدرس الثالث ثالث جد درسي سدفا جتشو الدرس الثالث الدرس ثالث جد. طيب حروف المد حروف المقطع جد حروف المقطع مقطع جتشو حروف إتيمو رمي جتشو إتيمو رمي رقمو جتشو حروف مد حروف المقطع حروف المقطع المقطع حروف الدرس الثالث حروف المقطع جدا متى دورين إساجة جدا إن شاء الله هنا ركفنا جدا مي أما كلت تمان غرا هركسو ديونا جدا إن شاء الله ربي نفلافسو. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم جني أركفنا جدا أركتاني أولا تنا هركفنا جدا ديمتو كبرادان اتعاسني إسي تنا هركفنا غارو أدام كتون قبنا جدا ألف لام ميم جني الرابون كزمت ميم مرة الرابون جدا هي أما ستي ترى ألف لام ميم صاد نرابونا جدا ألف الرسني دي بقى ألف لام ميم صاد جني الرابونا جدا الشيء إسأجتانت ترى ألف لام را ألف لام را جني الرابون ألف إلا إلو متنو هركفنا مالي راين هركفنا يجودا دفني راي دفني الرابون يجودا أسيت موتو قوبي سادي هركفنا يجو أليف في ميمي في صادي هركفنا يجو أسيت موتو يو أليف أنقوف هركفني مالي راين هركفني جتشو هيك إتانو تترى ألف لام ميم را جنان أستي أليفا في ميمين هركفني مالي راين هركفني جتشو الرئيسيني دي بيها ألف لام ميم را جنان رايرات الرابونا جتشولا أيه أليف نكون ميك هركفني سادي لام هركفني جتشو أليف في ميمين هركفني راي قالوا هنا هركفني هركسون قبضو راين جتشولا راي مدين قبضو جتشولا أيه إتعانو تترى أيه أما أستي قبي سادي هركفني قالوا قبين كون قبي ميكا قبي تكا قبي لما قبي سادي قبي أفر قبي شان kana sadi kana shanan keessa qubee walitti hidhaa jiru kun shan jechuudha. Qubee shanan kana keessa qubee meeqa harkifna? Qubee sadii harkifna. Qubeen sadii kun kaafii fi aynii fi saadiin harkisuu jenna jechuudha. Kam hin harkifne qubee sadii san keessa haayii fi yaayin harkifnu jechuudha. Hayyee gara harkisaa seennu kaaf haaya ayin صاد جنة ركبنا جتشو يا حاي في ياي تنا الرؤتال حاي في ياي تون مالف مادي وان قبنا في الرؤتال ددفنا الرؤتال أيني تأستر جتشو أيني تأسترس أيني هركبنا سادي الرؤتال كان أفتكر الرسمي دي بقى كاف هايا عين صاد جنة سادت الرابون أصيبا كتانا يوجين نمني قرين هايا جريت مان هاركي سيبرا ترسي إناركي فهمتو جري لمان هاي في ياين إناركي فهمتو جتشولا بيروما ترى هايا عين جنة مان ددفني برا ترسي جتشولا ذاك الرسني دي بيا كاف هايا عين صاد جنة الرابون أيك إتانو هركسان قبو مدين قبدو جتشو تا إتانتو
xaamiim jenneetuma bira tarra xaamiim jennee qaraaneetuma noormaaniin qaraanee bira tarraa jechuudha. Hayyee kan itti aanu marki harkifamaa jira. Qubeen kun meeqa? Qubeen kun sadii jechuudha. Sadii xaayii fi siinii fi miimii jechuudha. Jara sadiin tana keessa kam harkifnaa? Xaayiin hin harkifnu, siinii fi miimiin harkifnaa jechuudha. Hayyee gara harkisuu seenaa. Xaasiim irra sinii deebi'a. Xaasiim jennee xaayii fi siinii fi miimiin harkifnee jechuudha. Hayyee darsii kan itti aanu irraa qubeen kun lama jechuudha. Walirra hidhaan lama jira. Lamaan kana keessa qubee tan lamaan keessa takkitti harkifnaa jechuudha. Takkitti harkifna. Siiniin qofa harkifnaa jechuudha. Xaasiin laale amma xaayii tana jechuudha. Xaasiin jennee yuran tarru. Xaasiin haga harkifamuun isii malee ittiin harkifnaa jechuudha isiidha. Xaasiin jennee harkifnaa jechuudha. Hayyee amma kan itti aanu tarraa qubeen tun maal inni? Yaa'ii fi siinii jechuudha. Yaa'ii fi siinii. Jara lamaan keessaa harkifamtu siinii malee yaa'iin hin harkifamtu. Yaa'iin irra butamti jechuudha. Yaasiin hanga sagaleen kee danda'e ittiin harkifta jechuudha. Yaasiin hayyee kan itti aanu tarraa qubeen kun maali? Saadii jechuudha. Saadima qofa. Qubeen tun takkitti fayyada. Saadima. Saadiin tuni saadima takkittiidha waan taateef isiin harkifamaa qabdi, maddii qabdi waan ta'eef saada jennee saadii jennee biraan tarra yookiin hin qalqalla jechuudha. Saadee dee tajettu tuni qalqalaa jechuudha. Isiin tun hin qalqalle jechuudha. Dee tajennuun tan amma dee tajennuun dhumarra isiin tun qubee qalqalamtee jechuudha. Qalqalamtee tun hin qaraatamte jechuudha. Saade qubee qalqalaa isiin jennu dee ka jennu kana dii ka jennu kana doo qoo ka jennu kun qubee qalqalaa inni jechuudha. Qalqala ka jennuun isa kana ka'uu daddafnee qaa soodo bii ka jennuun qubee qalqalaa isa kana. Amma kunin saad jennee biraan tarru saade jennee bira tarra. Hayyee kan itti aanu qaraanaa inshallah isin irratti hin dheeressu. Qubeen kun lama jechuudha. Qubeen kun lama haayii fi miimii jechuudha. Kamtu as keessaa kamtu maddii qabaa? Miimiin qofa maddii qabaa jechuudha. Haamiim eessarra gad dhaabadhe ammaan miimii irratti maddii harkisee jechuudha. Haamiim jedhee maddii miimii irratti harkisee jechuudha. Miimii maddii qaba. Hayyee isa kanatti yoo tarru inni kun qubee meeqa? Qubee haa miim ayin sood qaaf. Qubee meeqa? Qubee lama sadii afur shan qubee shan jechuudha. Shanan kana keessaa kamtu maddii qaba? Meeqan maddii qaba? Maddii jechuun deemtuu tana isinitti jira. Meeqa qaba jechuudha. Maddiin tun meeqa reem sirra afurii jechuudha. Kan maddii hin qabne maal inni? Haayee qubee haayeeti jechuudha. Amma yoo harkifnu haamiim jennee yoo barbaachisaa ta'e walitti illee achi harkisuu hin dandeenya. Yoo mootuu ka harkisuu hin dadhabde taate illee haamiim jettee zeeroon tun jidduu jirtii dhaabbatuuf si argisiifti. Isiin tun zeeroon tun asirra dhaabbattee eegasiin immoo kan itti aanu qaraata. Bakka zeeroon tun jirtu quraana keessatti illee dhaabbadhuu jechuudha. Asirratti yoo barbaaddeen dhaabatta, yoo barbaadde immoo hin dabarfatta. Bakka zeeroon tun jirtutti jechuudha. Yoo barbaadde quraana ammaa yoo ta'e yoo qara'uu jiraate hin dabarfattaa. Yoo mootuu dhaabuu barbaadde asirra dhaabdee kan itti aanutti tartee qaraata. Yoo immoo irra dabarfachuu barbaadde illee irra tartee qaraata. Isiin tun dhaabba si argisiifti. Dhaaba waan tokkoo jechuudha. Amma ati yoo dhaabbattu yoo kana lamaan adda yoo harkisuu barbaadde haamiim
jettee san booda ayn siin qaaf jettee harkifatta jechuun maaliifuu yoo walitti harkifachuu dandeette ammootu akkana jettee harkifatta jechuudha. Haamiim ayn siin qaaf jettee harkista yoo sagaleen kee harkisuu danda'a jechuudha. Laakiin yoo hin danda'in hanga asii kana harkiftee egasii kanatti as tartee sadiin kana walirratti harkifattaa jechuudha. Amma takka irra isinii deebi'a. Haamiim ayn siin qaaf illee waan xiqqoo qofaan natti jiru baay'een harkifne ati yoo sagalee qabaatte sirriitti ol fuutee harkifattaa jechuudha. Obboleettii tiita rabbii si laaffisee viidiyoo kana laalte jechuudha inshaallah. Isa xumuraatirra geennee jirra. Qubeen kun tokko jechuudha. Maal inni qubeen kun qaafii jechuudha. Qaaf. Qaafima qofa as jira inni maddiidha. Qaaf hin qalqalta jechuudha. Qaafillee jettu qaaf jettee irraa buute jechuudha. Qaaf namni gariin qaaf jedhee qara namni gariin jechuudha akka Oromiffaa qaaf. Isiin garuu hin qalqalamti qubee qalqalaa jedhamti. Qaaf nuun xumurree jirraa jechuudha. Nuun irratti xumurra. Nuun qubeen tun nuuni isirratti xumuramaa jechuudha. Darsiin sadaffaan sirriitti kan harkiftee baay'ee addaan baafannaan quraana keessatti illee yoo dhufe sin dhibu jechuudha inshaallah. Rabbiin isiniif haa laaffisu obboleeyyan tiyyaa jabaadhaa qara'a. TikTok fi Facebook fi diraamaa maalii laaluun ima laalla innu odoo shabakaa guuttannee kanaa ima laalla laakiin bakka keerii tana dhaabbannee keerii waliin haa dalagannu isiniin jedha inshaallah. Dhiifama haa dalagannu rabbii wallaa warra keerii dalagatu keessaa nu haa taasisu inshaallah. Viidiyoon gadhumaa laala subscribe godhuu hin dagatina, like godhuu hin dagatina, koomentii barreessuu hin dagatina. Waan an dogongorillee quraana keessa kana dogongorte naan jedha naaf barreessa. Yoo dogongora kee namni natti hubate jechuudha inshaallah. Nama ta'ee namni hin dogongorre hin jiru. Na hoffolcha isiniin jedha inshaallah. Jazakallahu khairan. Kanaafuu amma darsiin sadaffaan asirratti xumurama. Darsii afuraffaan hanga walitti deebinutti keerii keessa bulaa share subscribe gochuu hin dagatina. Darsiin sadaffaan kana akkuma argitan kana qara'uu barbaannan namoonni barbaaddanii jettan like share godha hin dagatina isiniin jedha inshaallah. Isin dheeresse. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Haa qaraanu haa wal kakabnu obboleeyyan teenya share walii haa goonu inshaallah. Isinii rabbiitiin ammaan booda isinirraa hin badu. Ammaan booda wallaa viidiyoo waraabee isinii gadhiisa inshaallah. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalal keessan bar salaama illee nama fixachiisu inshaallah. Warra addunyaa kanarra islaama waan ta'e hundaa jechuudha.